Wangela Maatiyos boqonnaa 22:34 amma 40tti isa jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Wangela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 34 amma 40tti akkas jedha. Yesuus warra Saduuqotaa afaan qabachiisuu isaa yommuu dhaga'an warri Fariisotaa achitti walitti dacha'an. Isaan keessaa immoo namichi seera beekaan tokko Yesuusin qoruudhaaf gaaffii isa gaafate. Yaa barsiisaa, seera keessaa abboommiin inni hundumarra caalu isa kam jedhe. Yommus Yesuus deebisee Waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Abboommiin hundumarra caalu inni duraa isa kana. Abboommiin inni lammaffaan akkuma isa duraati. Abboommiin inni lammaffaan akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a. Seerriif barsiisi raajotaa hundinuu abboommii kana lamaan irra dhaabbatanii jiru jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaanamiin dumtu. Mee nama simbira jiru nagaan siif haa ta'u ittiin jedha. Haleluuyaa. Nagaan hundumaa caala. Nagaani waan hundumaa caala galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Namni gaafa nagaa qabu keessi namaa gammada, manni namaa gammada, jireenyi namaa gammada, waan hundumtu gammadaa ta'a. Gaafa maal ta'u namni gaafa nagaa qabu nagaan isiniif haa ta'u. Ameen ameen. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan eessa jira? Nagaan Yesuus Kiristoos keessa jira. Nagaan mana Waaqayyoo keessa jira. Nagaan Yesuus jala taa'uu keessa jira. Nagaan Yesuusitti maxxanuu keessa jira. Nagaa barbaacha baay'ee jirra. Jireenya barbaacha baay'ee jirra. Waan baay'ee gadi gaffalla. Nagaan garuu Yesuus keessa jira. Boqonnaan Yesuus keessa jira. Jireenyi Yesuus keessa jira. Kanaafitu Yesuus Kiristoos akkas jedha sagalee Waaqayyoo Galaatiyaa keessa birmadummaatti akka jiraataniif, nagaatti akka jiraataniif birmaduu isin baase jedha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Inni dursu kan namni nagaa ta'uu baannaan kanaaf dursee Waaqayyoo gaafa nama fayyisu afuura namaa fayyisa, qalbii namaa fayyisa, yaada namaa fayyisa. Namni otuu fayyee nagaan argatin Waaqayyoo waaqessuu hin danda'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Ameen ameen. Nagaan gaariidha. Haleluuyaa. Dubbiin har'a dubbachuu barbaadu Waaqayyoon jaallachuu waan jedhu. Ameen. Amma obboleessi keenya sin jaalladha Waaqayyoon nu waaqeffachiisaa oole. Waaqayyoon jaallachuu waan jedhutu walii wajjiniin gabaabsinee ilaalla. Dhimma baay'ee qabna fakkaata har'a. Kanaaf yeroo keenya baay'ee hin fudhadhu. Waa'ee Waaqayyoon jaallachuu amma dubbifne kanan gabaabsee walii wajjiniin ilaalla. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababii Waaqayyoon jaallannuuf jaallattaniif hundumtu iddoo kana jira. Akkas miti? Namnas ta'e hundumtu Waaqayyoon sababii jaallatuuf sababii Waaqayyoon jaallannuufitu hundumti keenya iddoo kana jira. Waaqayyoo sana eebbisu. Keessumaa bara namni Waaqayyoo irraa fagaate kanatti, keessumaa bara namni fuulaaf fuulatti ifatti seexanaan waaqessu keessatti, bara faajjii mo'amuu seexanaa isa xuraa dhaabbatee namni addunyaa keetti waaqeffachuu jalqabe keessatti lakkii Waaqayyoon naa wayyaa jettanii warri Waaqayyoo waaqeffatan Waaqayyoo sana eebbisu. Ameen ameen. Bara kana Waaqayyoon waaqeffachuun danda'uun waan guddaadha. Yesuus Kiristoos Gooftaa. Waaqayyoon waaqeffachuun hundumaadha caa. Utuun Waaqayyoon hin jaallattaa jedhee sin gaafadhe amma gaduma qabdaniif haa gungumtuta maal nu gaafataa jiraan jettanii. Waaqayyoon hin jaallattaa. Waaqayyoon hin jaallattu. Manni kee Waaqayyoon hin jaallata. Keessa keetti Waaqayyoon hin jaallattaa. Dhootu sin gaafadhe gaaffii namatti hin tolle ta'uu danda'a. Garuu amma dubbii Waaqayyoo yommuu ilaallu Waaqayyoof deebii laanna. Jireenya keenyaaf deebii laanna. Waaqayyoon hin jaallanna moo hin jaallannu? Hin jaallanna beenna. Garuu isa Waaqayyoo barbaadu sana Waaqayyoon garaa kee guutuu, Waaqayyoon yaada kee guutuu, Waaqayyoon jireenya kee guutuu, Waaqayyoon humna kee guutuu, Waaqayyoon qalbii kee guutuu, mana kee guutuu, waan hundumaan Waaqayyoon hin jaallatta. Jaallachuu siif taasa nama jedhe kana ilaalla. Dubbii Waaqayyoo keessaatu maal jedha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otuma isa waaqeffatanii, otuma isaaf hojjetanii, otuma isa duukaa bu'aa jiraniitu akkas jedheen. Bartoota isaa keessaa bartuu isa tokkoon na jaallattaa jedhee isa gaafate. Isa tajaajilaa jira, isa duukaa bu'aa jira, hundumaatti dhiisee duukaa deemaa jira. Garuu akkas jedhee na jaallattaati. Gaaffii namatti hin tolle. Miti amma utuma hundumaatti dhiisanii otu duukaa deemaa jiranii, hundumatti adda baanii otu duukaa bu'aa jiranii na jaallattaa gaafa jedhamu gaaffii namatti hin tolle. Na jaallattaa jedhee bartuu isaa keessaa isa tokko gaafate Yesuus Kiristoos. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iddoo tokkotti immoo akkas jedha. Isin nan jaallattanii ittiin jedheen. Otuma waldaa duukaa bu'ee waaqeffachaa duukaa bu'ee dirrisee deemaa jiruun lakkii isin nan jaallattanii ittiin jedhe.
lakkii isin nan jaallatani gaafan isin ilaalu amala kee jireenya kee deddeebii kee yaada kee gochaa kee gaafan ilaalu lakkii ati nan jaallattuutti hin jedhe. Lakkii isin na jaallachaan jirtaniidha. Eenyuun warruma isa waaqeffataniif mana waaqayyoo keessa jiraniif sabuma isaaniitiinitu na jaallata jedhee gaafate. Dookoti immoo lakkii isin nan jaallattaniitti hin jedhe. Galanni waaqayyoo dhaafatu. Haaleluyyaa. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan inni dhufee fi nama bifa isaaf fakkeenya isaatti uume hundumtuu akka fayyaniif jaalala waaqayyoo raawwachuu dhufe. Galanni gooftaa dhaafatu. Biyya lafaa kan inni dhufee fi bifa isaaf fakkeenya isaatti saba uume nama uume hunduma sababii fayyuu namootaa barbaadeef sababii badiisi namaa itti hin tolleef sababii jireenyi isa biraa argamuu fi bifa isaaf fakkeenya isaatiin warra uume kana waaqayyoo deebisee fayyisuudhaaf Yesuus Kiristoos mootummaa isaa dhiisee aangoo isaa dhiisee iddoo isaa dhiiseetu gara biyya lafaa kanaa dhufe. Sababiin isaa namatu isa dirqisiise. Waa'ee namaatu isa dirqisiise. Waa'ee namaa waa'ee Yesuus waa'ee namaati. Mee waa'ee Yesuus waa'ee namaatti hin jiraame gara isa xuuqaa kootti dhufna. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhimmi waaqayyoo waanuma tokkichi kan Yesuus dhufeef gara biyya lafaadha. Haaleluyyaa. Dhimmi waaqayyoo waanuma tokkichi innis immoo waa'ee namaati. Jaalala namaatu isa rakkisee nama barbaacha dhufe. Baduu namaatu isa dirqisiisee nama barbaacha dhufe. Eenyu? Yesuus Kiristoos. Akka nuyi jaalala waaqayyootti deebinuuf, akka nuyi yaada waaqayyootti deebinuuf, akka nuyi warra waaqayyoo waaqeffatan taanuufi dirqisiisee jennaanitu dhufe. Mootummaa abbaa isaatti dhiisee, mootummaa isaa abbaa isaatti dhiiseetu Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana dhufe nu fayyisuudhaaf. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan inni nama abaarsaa ta'ee fannifameef, kan inni cubbuu ta'ee salphatee ajjeefameef sababii waa'een namaa isa dirqisiiseedhaaf, sababii jaalalli namaa isa dirqisiiseedhaaf. Waa'een Yesuus waa'ee namaati. Ameen ameen. Waa'een Yesuus waa'ee tajaajilaa miti. Waa'een Yesuus waa'ee lallabaaf faarfannaa miti. Waa'een Yesuus waa'ee namaati. Ameen ameen. Waa'ee namaatu isa dirqisiise gooftaa. Mootummaa isaa dhiisee kan inni gara biyya lafaa dhufee gatii sana hundumaa kaffalee fi nama isan jaalladhu yookiin isan jibbe sana Yesuus nama sana isa dhiba waan ta'eef isa kana barbaacha gara biyya lafaa dhufe. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Atoo namaaf ilaalcha attamii qabdu obboleessa. Namaaf ilaalcha attamii qabdu obboleetti. Namaaf ilaalcha attamii qabdu. Dubbii tuqaa cimaan barbaachisaan hangafni wangeelaa isa kana maanni waa'ee namaati. Abboommii keessaa inni caalu isa kamii jedhee gaafannaani waaqayyoon waaqa kee yaada kee guutuu, garaa kee guutuu, jireenya kee guutuu, humna kee guutuu iddoo garaagaraatti barreeffamee jira walumatti dabaleen jechaa jira waan ta'eef. Qalbii kee guutuu waan hundumaa kee guutuudhaani nama jaalladhuutti hin jedhe. Inni lammaffaan immoo akkuma isa jalqabaa kanaa jedhe. Inni lammaffaan akkuma isa jalqabaa kana cimaadha. Inni dursu inni hangafaa inni guddaan isa kana akkuma isa jalqabaa akkuma waaqayyoon jaallachuun sirra jiru nama akka mataa keetiitti. Nama akka mataa keetiitti jaallachuu siif taati hin jedhe. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a jedheetu sagaleen waaqayyoo nu barsiisa. Abboommi inni caalu jedhe. Amma abboommi yoon jira isa kurnaniin jettu. Baay'eetu immoo sana jalatti jira. Abboommi kurnan jira waan iddoo baay'eetti hiikamee waan baay'ee jala jira. Warra kurnanii namni cubbuudha sodaatu kana keessaa gooftaa inni dursuu isa kanaa isa kame nama jaallachuu keetee. Meesin jaalladhaa nama bisin bira jiruun. Amma seettiin ulfaatu xumne namni tokko amma siin rakkisuu akka jechuun. Namni tokko sin jaalladha jechuun namatti ulfaatti rakkoo jira jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin hiikamnu akka sabni waaqayyoo waan irrafatan hin qaban. Waan hanqifatanis hin qaban. Namni waaqayyoo nama jaallata. Ameen. Namni waaqayyoo sin jaalladha jedhu nama jaallata. Yoo nama hin jaallanne ta'e waaqayyoon hin jaallattu. I tell you. Yoo nama hin jaallattu yoo ta'e. Yoo nama hin jaallattu yoo ta'e. Namaaf garaa gaarii hin qabdu yoo ta'e. Namaaf yaada gaarii hin qabdu yoo ta'e. Namaaf ilaalcha gaarii hin qabdu yoo ta'e. Attamiyyuu tajaajili. Dinqii godhi. Waan barbaadde mana waaqayyoo keessa deddeebi'u hojjedhu gatii hin qabu. Qorontos 13 si'a baay'ee dhageenyeera miti ree gatii hin qabu. Nama hin jaallattu taanaan waaqayyoo kan inni sirraa barbaadu waan tokko duwwaadha. Na dhagaartu saba waaqayyoo waldaa humna wangeelaa obboloonnis jirtan wanti waaqayyoo sirraa barbaadu waan tokko innis nama jaallachuudha. Ameen ameen. Nama jaallachuu. Garaa jaalala isa waaqayyoo barbaadu qabaachuu.
namaaf ho'u, namaaf dhimmu. Garaa Yesuus qabaachuudha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo akka ofiisaatti sababii nu jaallateefitu akkuma ofiisaatti sababii nu jaallateef nama jaallatachuudha Waaqayyo. Otuma ganaa cubbamoota taanee jirru akka ofiisaatti sababii nu jaallateef. Otuma Waaqayyo irraa fagaannee jirru akka ofiisaatti sababii nu jaallateef dhufee du'eedha. Ofiisaatti namaaf du'e Waaqayyo. Ofiisaatti namaaf du'e Yesuus. Amma kana hiikersismaa jechuudha waa'ee nama sanu jibbinu, nama sanu tuffannu, nama sanu hamanu, nama nu somnu, nama nu waan kana maqaatti baasaa gootu sana Yesuus akka ofiisaatti ilaalee keer godheetu dhufee du'e. Nama jaallachuun hangafa obboloota koo. Nama jaallachuun nama jabaa haa ta'u, dadhabaa haa ta'u, cubbuutta kufuu, isa bidda buusuu haa ta'u, waan barbaachisaa nama bifa Waaqayyoo fakkeenya Waaqayyoon uumame, personality Waaqayyoo qaba namni. Waaqayyo irraa uumamni gaafa jennu fiizikaalii duwwaa miti. Boodii, spiriitii fi soolii qabna jireenyi keenya Waaqayyo irraa kan furannee dhufne nama jaallachuun barbaachisaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Cubbamaadhaaf du'e Yesuus Kiristoos. Isa hamaadhaaf du'e Yesuus Kiristoos. Isa Waaqayyo irraa fagoo jiruuf du'e Yesuus Kiristoos. Isa hattuudhaaf du'e Yesuus Kiristoos. Isa ejjuuf du'e Yesuus Kiristoos. Isa badeef du'e Yesuus Kiristoos. Nama hundumaaf du'e Waaqayyo galanni Waaqayyoodhaaf ta'u. Wangeela ka. Ameen ameen. Wangeelatu akkas jedha. Wangeelatti amanna miti. Mee wangeelatti amanadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeelli A to Z waa'ee Yesuus Kiristoos. Akkas miti. A to Z jalqabatti Waaqayyo jalqabatti Waaqaaf lafa uume. Maaliin uume? Sagalee isaatti uume. Sagalichi eenyudha? Yesuus Kiristoos. Ergi wanti hundumtu raawwatee boodamu andafee deebi'een dhufaa jedhee moo cufe eenyu dhufa? Yesuus Kiristoos. Wangeelli A to Z Yesuus. Waa'een Yesuus immoo A to Z waa'ee namaati. Egaa waa'ee namaa dhiisuu hin dandeessu. Nama jibbuu hin dandeessu. Namarraa fagaachuu hin dandeessu. Waa'ee namaa keellesii ta'uu hin dandeessu. Namni waldaa keessa taa'ee iyyuu dhimma waliin qabu. Namni waaqessaa waliin jaallatu, wajjin tajaajilaa waliin jaallatu. Saabii waa argeef miti kan haasaa jiru. Yeroo dheeraa keessa koo saabii sagaleen kun dhufeef har'a dubbachaa jira galanni Waaqayyoodhaaf. Wal jibbaa namni waaqeffatu, wal jibbaa wajjin tajaajiluu hin danda'amu. Nama jibbita taanaan oluma hin ba'in. Nama jibbita taanaan qalbii kee dura dhukottuu ta'i. Nama jibbin nama jaalladhu. Waaqayyo nama jaallata. Ameen. Mee Waaqayyo nama jaallatadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo nama jaallata. Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufee kan inni lubbuu isaa kenneef amma akka inni vaaliyuun kun sitti dhaga'amu hin beeku. Yesuus gooftaan bara baraa mootummaa isaa dhiisee kan biyya lafaa dhufee du'ee fi biyya lafaa bineensaan miti. Lafaaf miti. Samiidhaaf miti. Mukaaf baalaaf miti. Kan inni du'eef namaaf du'e. Mee nama nan jaalladhan jedhame. Afurri kun maqaa Yesuusin isin dhuunfatu. Afurri kun waldaa keenya haa dhuunfatu. Jaalalli waan hundumaati. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Wanti nuyi namaaf qabnu, wanti nuyi namarratti raawwannu yeroo hundumaa nama jaallata. Jaalala sanaan Yesuus irratti raawwatte jechuudha. Nama jibbita, jibba sana Yesuus irratti raawwatte jechuudha. Nama komatta, komee sana Yesuus irratti raawwatte jechuudha. Nama hammeessita Yesuus irratti raawwatte jechuudha. Ulfina Waaqayyo namni arguu barbaadu obboloota koo. Gaarummaa Waaqayyo argee namni quufuu barbaadu. Bara isaa yaadaaf eebba Waaqayyo keessa namni jiraatee deemuu barbaadu. Isa Waaqayyo fuulduratti siif qopheesse bira geesse harka keessa galfachuudhaaf wanti barbaachisu ni tokko nama jaallachuu. Waan barbaadu foon mana keenya kennee gaafa barbaanne nyaachuudhaaf ashaboodhaan gooru miti dubbii isa traditionii seentim. Qaanxaamma ashaboodhaan makanii akka inni turu godhanii kaa'atu. Wanti tajaajiltuuf gootu hundumtu jaalalaan sukkumamee isa keessa hin jiru taanaan Waaqayyo dura gaafa dhufu abidda sanni jedhe sanaan nyaatamee bada. Jaalala nama jaalladha. Wal jaallanna meesin jaalladha. Haleluuyaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Anumaanu jaame si jaallannadha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Manni Waaqayyo mana fayyina, mana bilisummaa, mana nagaati. Ameen ameen. Nan rakkisu ana obboleessaaf obboleettuu jina haasa'uun, taphachuun, kolfuun nan rakkisu. Ayiriili keessi koo rakkoon qabu saabiteef namni keessa isaa gaafa rakkoon jiru taphachuun rakkisa, nagaa gaafachuun rakkisa, walitti maxxanuu nama rakkisa, keessa dhukkuba jira ka.
hin qooqqifata, hin fagaata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Wantoonni namaaf keessa keenyatti qabnu hin irraanfatinaa. Yesuusitti raawwachaa jirra. Nama jaallatu yoo ta'e bakka ati Yesuusin jaallachaa jirta. Nama jibbita yoo ta'es Yesuusin jibbaa jirta. Dhimmi Yesuusi tokkoof tokko innis eenyuun jedhee? Nama. Mee nama jedhame? Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waan Yesuus nama bakka amma taarikii baay'ee dubbanna minini. Waan taarikii baay'ee dubbannaa, waan baay'ee barsiifnaa, waan baay'ee jinnaa, seenaa kana Abrahaam, kan Daawit, kan maalii uumamaa kan hin jenna. Waa'ee namaati. Ameen ameen. Itti yaadaa yeroo mara keessan itti galtan. Ilaalcha attamiin qaba namaa fedhaati. Ilaalcha attamiin qaba namaaf. Nama sana rakkisu sanaaf, intalattii sanaaf, gurbattii sanaaf. Nama Yesuusin jechaa jirtaan gaafa keetu. Wangeelli isa obboloota koo, wangeelli waa'ee namaati. Wangeelli waa'ee namaati. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf nama jaallachuun keenya dirqamamee nama simbira jiru ilaalame. Nama simbira jiru gaggalagalaati ilaala. Mee wal gargala wal ilaalame galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaggalagala wal ilaala. Gaggalagala wal ilaala xurumatti galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Duraamaa miti hojii hafuuraati galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Amma yeroo gaggalagaltanii wal ilaaltanii waa'ee nama tokko wanti itti yaadde suni waa'ee Yesuus. Amma yeroo galagaltee ilaalte hin jaallattamoo keessa kee maaltu dhufa? Anoo wal jaallannaa nan beeka. Wanti nu yaadnu suni Yesuus irratti wanta yaadnu. Nuun galu miti amma gaafa namatti aarrii waa jennu Yesuus hin jenne galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wanti namarratti raawwanne Yesuus akka raawwachuu wajjin tokkuma. Kanaafitu Waaqayyoon jaallachuun garaa guutuu, yaada guutuu, qalbii guutuu, jireenya guutuudhaan ta'utu irra jira galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Akkas jedhe Yesuus maaliif akkas jette ta'utan seetan wanta Waaqayyo jedhe. Kana yeroon beela nan baafne. Mitire Maatiyos 25:42 kaastanii yoo dubbiftanii yeroon beela nan baafne. Yeroon dheebodhu dheebuu nan baafne. Hidhamnaan nan gaafanne, dhukkubfannaan nan gaafanne, qoba galeessa ta'ennaan nan barbaanne. Kanaafi isin nan jaallattanii. Isin dhimma koon qabdee isin deemaa iddoon keessanii si ooli jedheen dubbifadhaa guutummaasaa. Warra isa dhimma isaa qabanii godhan immoo carraa isaaniitti meera. Isin beelofnaan nan gaafanne, dheebonnaan nan gaafanne, rakkannaan kanan goone sanan goone akkas gootaneenna maal eessatti agarree akkas goone Gooftaadhaan eessatti si agarree beeloftennaan si nyaachisuu dhiifne, dheebottennaan si obaasuu dhiifne, daartennaan daariyoom si baasuu dhiifne eessatti si agarree samiif warqee durbiyya keenya. Samiif warqiinsa waan tokko eessatti si agarree dhugumaan beekanii Yesuusin ko. Duukaa jiru malee beekutu beekanii isaan jedhe sana galaaf ture. Samiif warqee duree maal faroo nu barsiisan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yoom si agarreennaan obboloota koo keessaa isa gaddeebi'aa fakkaatu keessaa nama tokkoof hin goone ergii ta'e anaaf hin goone ittiin jedhe. Laammasa kana hin jirbachaa. Obboleessa kee obboleettii kee si bira jiruuf ergii isan gaafanne, ergii isan jaallanne, ergii daaran baafne, ergii hin gargaarre, ergii isa hamatte, isa sobde, isa jibbite kana goote anas akkas na goote ittiin jedhe. Maal eessatti si agarre too biyya lafarran turre. Faantuu dhumati Yesuus ta'e kan Yesuusti goonaaf jechuudha. Anuma kanaaf paastiriidhumaaf nama hundumaa fi akka ijoollee Waaqayyoo yoo taane akka dubbii Waaqayyoo nu barsiisutti gaarummaa sana namaaf irratti raawwachuun keenya barbaachisaadha. Eessatti si agarree? Hin agarree dhugu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Ameen ameen. Kanaafani waa'een Yesuusii waa'ee namaati isiniin jedhe. Mata dureen koos jalqabaa dhuma kana. Waa'een Yesuus waa'ee namaati. Waa'ee jaalalaati. Waaqayyoon jaallanna yoo ta'e nama jaallannaa jechuudha. Kan inni Waaqayyoon jaallachuu jedhee kan inni jalqabee fi Waaqayyoon jaallachuun eessaa jalqaba? Nama jaallachuurraa jalqaba. Yoo isa kana raawwanne yoo ta'e afaaniin jenna malee Waaqayyoon hin jaallannu. Yoo isa kana raawwanne ta'e afaaniin jettaa, afaaniin faarfattaa, afaaniin nan faarfadha malee nama hin jaallanne jechuudha. Waaqayyoon hin jaalladhu jechuudha. Karaa tokko immoo galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Saba Waaqayyoo jaallachuun saba Waaqayyoodhaas haa ta'u, saba biyya lafaas haa ta'u, eenyuun bifa Waaqayyootti nama ta'e kan uumame hundumaa jaallachuu sagalee Waaqayyoo si abbooma. Ameen. Sagalee Waaqayyootu si abbooma nama jaallachuu. Regardless of anything, unconditionally Waaqayyoof laanna nuyyuu akka itti nama jaallachuudhaaf waamamne. Unconditionally Waaqayyoo maaf keenya. Waaqayyoo Yesuus wajjin tokko taane miti amma fuuraan.
Afuuraani Yesuus Kiristoos wajjin tokko ta'an ergi ta'eeti unconditional ta'uu qaba jaalalli keenya. Isa dadhabaan jaallanna, isa nu hamatu hin jaallanna, isa nu rakkisu hin jaallanna, isa kana sanas hin jaallanna. Hin jaallattu yoo ta'e Yesuus hin jibbitee taate. Abboommi sagalee Waaqayyooti nama jaallachuun. Kanaaf obboleessa kee isa si bira jiru ergi hin jaallanne ati nan jaallattuutti hin jedhee Gooftaan. Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 4:20 obboleessa kee yookiin obboleettii kee isa si bira jiru jaallachuu hin dandeenye taanaan anaan na jaallachuu hin dandeessu. Dubbii Waaqayyoo akka jira. Obboleessa kee isa si bira jiru, obboleettii kee isa si bira jirtu jaallachuu hin dandeessu taanaan, hin jaallanne taanaan anayyuu ana nan jaallattu. Isa agartuu ergi jibbite ana sana agarratti miti jaallatta jedhe. Obboloota koo wanti eetuusiin wanti wangeelii dhumisaa jalqabisaas dhumisaas jaalaluma. Ameen ameen. Jaalala. Lafa si lama sadii taatanii wal geessanitti achitti argama. Namni waa'ee lakkoofsaa dubbata jaalalli hin jiru taanaan lama sadii miti sun. Gargar ba'umsaaf garaagarummaadha malee lafa lama sadii miti. Namni lafa si lama sadii taatee argamtanitti walitti achitti argama jedha Waaqayyo. Garaan immoo 15 ta'a. Yaadi 15. Jaalalli hin jiru, tokkummaan hin jiru. Namni sadii ta'ee walii galle jedhetu Waaqayyoon galata. Waaqayyoon goomsuu hin danda'amu. Sababii ta'eef Waaqayyoon argamu iddoo akkasitti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin goominaa obboloota koo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yoo waan baay'ee Gooftaa jaallannu nutti fakkaate ofa ilaallu. Ameen. Yoo baay'ee hin goomina. Waan baay'ee Gooftaa jaallannu yoo nutti fakkaate of ilaaluun gaariidha. Ofa ilaallu. Baay'ee jaallannaa Gooftaa. Baay'ee jaallannaa Waaqayyoon ofa ilaallu. Attamittan obboleessa biraa jiraachaa jira. Isa naquuqu hojiinsaa, isa naquuqu jireenyisaa, naquuqu yaadisaa attamittan jaallachaa jira. Ofa ilaallu of hin goomsinu, of hin goomsina sagalee Waaqayyoo takkeera. Of hin goomsinu nama jaallachuun barbaachisaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaa. Namni tokko mootummaa Waaqayyoof abukaatoof gochuu barbaada. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo kana hin haasaa, waa'ee tajaajilaa hin haasaa. Garuu nama hin jaallatu, garuu waldaa kiristaanaa hin jaallatu. Abukaatoo of godhee of rakkisa, of hin goomsinu. Nama jaallachuu ka'ee dursa tajaajilli kenne kamiyyuu. Nama jaallachuun tajaajila kamiyyuu hin dursa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkas jedhee Gooftaan iddoo tokkotti yeroo darbe obboleessi keenya Paastor Wandimmuun jimaata galgala dubbachaa ture. Baay'een wal fakkaatee naan jijjiiruu ta'een nan dhiise. Akkas jedha. Yaa Simoon ittiin jedhe. Yaa Simoon yaa ilma Yoonaa. Yaa ilma Yohaannis ni seenaa. Yaa ilma Yoonaa na jaallattaa ittiin jedhe. Na jaallattaa. Simoon ilma Yoonaa Phexros na jaallattaa. Dhuguma na jaallattaa. Isa warri kun na jaallatan caalaa. Achumatti warri kun jedheen. Beeka garaa namaa ilaalamu Waaqayyo. Achuma teessisee bartootuma warra koo lamatuma ta'anii laa warri kun na jaallatan caalaa. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen ameen. Isa warri kun na jaallatan caalaa na jaallattaa ittiin jedhe. Yaa Gooftaa kan si jaallatu iyyuu beektaa ittiin jedhe. Yaa Gooftaa isa warri kun na jaallatan caalaa sin jaalladha jechuusaati. Akkas jedheen. Gooftaan akkas jedheen. Egaa tajaajili. Egaa faarsi lallabii. Akkas godhi jedhee Gooftaan hin jenne. Na jaallattaa ittiin jedhe. Yaa Gooftaa kan si jaalladhu iyyuu beektennaan waan kan biraan jenneen Yesuus. Dhaqi faarsi, dhaqi lallabii, dhaqi dubbadhu, dhaqi kana godhin jenneen adaraa waa'ee namaatti hin jedhe. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Dubbiin kun isinii galaa jira. Adaraa waa'ee namaa. Adaraa na jaallatta yoo ta'e isa warri kun na jaallatan caalaa jaalala sirrii naaf qabda yoo ta'e maaloo adaraa waa'ee namaa. Waa'ee faarsaa miti ittiin jechuudha. Waa'ee lallabaa miti. Isa warri kun warra ayyaana nuuf kennaman booda. Maaloo na jaallatta yoo ta'e maaloo waa'ee jira. Maaloo waa'ee bashoodha. Waa'ee abaluudha. Waa'ee ishee kana waa'ee maaloo ilmoolee koo tiksi ittiin jedhe. Hoolota koo immoo eegi ittiin jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Na jaallatta yoo ta'e waa'een saba kootii si haa dirqisiisu. Waa'ee namaa si haa dhibu. Nama jaallachuu sirra jira dursee Phexros isa warri kun na jaallatan caalaa na jaallatu yoo ta'e nama jaallachuutu sirra jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sin jaalladha Gooftaa isa warri kun si jaallatan caalaa eenyunuu caalaa sin jaalladha. Beenna Phexros tamammanni Gooftaa jaallatu beenna.
dafee ariifatee waan hundumaatti deebii isa kenna. Gooftaa baay'ee mararsiifata. Egaa warri kun warri kaan na jaallatan caalaa na jaallatta taanaani adiraa jaalalli namaa sitti hin irratin ittiin jedhe. Ilaa wanti hin barbaadu waan tokko lallabat otuu lafa lallabaan naqin otuu lafa humni waaqayyoo dhufe dinqii ta'uu naqin jalqaba maalitti jedhe adiraa waa'ee namaa. Bara kana obboloota waa tokko sitti hima warra tajaajiltoota biyya keenya apostles, prophets, paastoroonni gurguddaanis biyya keenya amma olaayini waaqayyootu dhuguma isaan waame waaqayyoo dhumatu isaan dibee sababii waa baranii fi maal jedha amantii bu'aa foonii godhatanii jedha. Sababii bu'aa fooniitti baay'een isaanii gaddariif jaalala namoota sanaan qaban. They really don't care. Waa'ee namaatti nagaamu amma nagarra gaafa yuutuubii faaratti ilaallu waa'ee namaa badaa keeriin qaban. Keeriin qaban baay'eetti nagaamu bakka. Waanuma hojjetanii waan godhan deemu malee waa'ee namaa badaa keessa isaaniitti vaaluu isaan agartan. Waaqayyoo wanti inni barbaadu har'a waldaa humna wangeelaatiin kan inni jedhu adiraa waa'ee obboleessa keetii, waa'ee obboleettii keetii, adiraa waa'ee jaalala qabaachuu keessanii tokkummaa keessanii barbaada ittiin jedha. Galanni waaqayyoodhaaf. Ilmoolee koo tiksi ittiin jedha. Hoolota koo eegi ittiin jedha. Hoolota koo tiksi ittiin jedha. Hoolota eeguun ilmoolee tiksuun waan baay'ee of keessaa qaba. Ofii kennuu barbaada durse. Ofii kennuufi. Ofii dedicate gochuu barbaada waan sanaaf. Otuu hin jaallatin, otuu of hin kennin tajaajiluu hin danda'amu. Otuu of hin kenniniif namaaf. Otuu of hin kenniniif waldaadhaaf. Otuu of hin kenniniif jireenya isa waaqayyootu nu waame sanaaf nama tajaajilu waaqayyoon tajaajiluun keessa isaa duwwaa ta'a. Ofii kee kenniif jaalladhuun dhimmi itti maxxanii harka wal qabadhaa. Teksitiin jedhe bineensarraa eegidhe nyaachisee soori jedhe gargaari jedhe. Akkasitti jaalalli waaqayyoo raawwatama jechuu isaati. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Namni baay'een waa'ee tajaajila isaatu isa dhiba. Namni baay'een waa'ee tajaajila isaatu isa dhiba. Namni baay'een tajaajila isaa waaqessa tajaajila koo lallaba koo akkuma nama dhaabbatee jiru kana. Faarsaa koo faarfannaa koo tajaajila waaqayyoo dhimma isaan qabu. Waalan jedhe doggoreen jedhe waaqayyoo dhimma isaan qabu. Nama jaallattu yoo ta'e jaalala isa dhugaa keessa keetii nama sanaaf kenname. Saba waaqayyoof kenname. Hin qabdu yoo ta'e amma abidda buufte waaqayyo dhimma isaan qabu. Abiddan buusaa akkoo namni har'a ayyaana see tokko kenne waaqayyoo sababii ta'eefi waa tokko seetti hima. Waaqayyoo see tokko ayyaana kenne waan ta'eefi kennaa namarraan fudhatu waaqayyo. Kanaaf baay'ee isaanii amma hirraaju biyya keenya hirraaju wanti tokko hin jiru. Maaliif waaqayyo wajjin hin jiran sababii ta'eefi humna hin qabu. Ayyaanni kennameef hirraajuu danda'u waaqayyo wajjin sirriitti hin jiran waan ta'eef garuu humna hin qabu. Raajiin isaanii humna hin qabu. Lallabii isaanii humna hin qabu. Faarsaan isaanii humna hin qabu. Humna hin godhatu hin fayyisu. Gaafa dhagaanii akka garbuun akaayii gaafa nyaatan namatti tolti. Miti garbuun akaayii minyaa beekna hundi keenya qorii nyaanne akaayii nyaanne beekna. Garbuun akaayii gaafa nyaatan namatti tola yoo facaasanii jamboo. Akkasumatti akaa'ameera waan ta'eef garbuun akaa'ame nyaati isaa namatti tola. Tajaajilli baay'ee namatti toluu danda'a. Gurra keenyatti tola. Simmeetii qabna nutti tola. Foon keessa jira nutti tola. Sirbiyyuu nama utaalchisuu danda'a. Giximiin wanti baay'ee foon namaa kakaasuu danda'a. Akkas nama gochuu danda'a. Garuu jireenya namaaf hin kennu. Waaqayyoo wajjin konneekshiniin sun sirriimni yoo ta'e jaalala hin qabnu yoo ta'e jaalala hiikamaa hin qabnu yoo ta'e akka nama garbuu nyaateeti ijaan ba'u. Keessa keenyatti ijaan godhatu jechuudha. Jijjiirama hin fidu. Mo'umsa hin fidu. Ce'umsa hin fidu. Dhaaluu hin fidu. Ka'uu namaaf hin ta'u. Fayyina hin fidu. Yommuu dhageenyu garuu nutti tola nu gammachiisuu danda'a nama waan taaneef. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf nama jaallachuun obboloota koo tajaajila keenya caalaa. Waldaa keessatti wanta hojjennu caalaa waa'ee nama jaallachuun, nama waaqayyoo jaallachuun, waldaa kiristaanaa jaallachuun, tajaajiltoota keenya jaallachuun, paastirii jaallachuun, gaggeessitoota keenya jaallachuun, faarfattoota jaallachuun, amantoota jaallachuun dirqiidha. Isa guddaas jaallachuun, isa xinnoos jaallachuun, nama Iyesuus irraa dhalate bifa waaqayyoo nama uumame hundumaa jaallachuun baay'ee barbaachisa. Bara kana akka dubbii waaqayyoo jedhu jaalala nama keessaa ba'aa deema. Jaalalli waldaa kiristaanaa akkuma isa biyya lafaa fakkaata bara kana. Sin jaalladhaa na jaallatta bakka.
sin jaalladha ana jaallata inni kun isa biyya lafaati namoonni jaallatu jaallanna kanaachiin jaallannu jechuudha inni kun isuma biyya lafaa keessaa fuunee dhufneedha inni kun immoo biyya lafaa keessaa ba'utaa malee biyya lafaa nama keessaa hin baane jechuudha kanaaf jaalalli nuyi jaallannu jaalala isa kan waaqayyooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u hundumaa jaallanna nuyi ameen namni waaqayyoo nama hundumaa jaallata namni waaqayyoo nama hundumaa jaallata filleen jaallannu maqaatti baafnee jaallannee hin jibbinu namni waaqayyoo nama hundumaa jaallata mee namni waaqayyoo nama hundumaa jaallatadha namni waaqayyoo nama hundumaa jaallata galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u seerri hundumtuu nama jaallachuudhaatu xumurame jedha sagalee waaqayyoo Roomee 13 irraanti fakkaata seerri hundumtuu jedha seerri hundumtuu wangeellachuu isaati waan hundumtiyyuu waan hundumtuu nama jaallachuudhaan xumurame jedha maali attam godhure kanaachi isa keessa of gachuudhaan yoo baatame jechuudha ala jirrachuudha nama jaallachuu keessa of hin gashine yoo ta'e isa waaqayyo jedhe keessa ala taane jechuudha irra beesitti seerri hundumtuu waan hundumtuu nama jaallachuudhaan xumurame jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u fixeera dubbii waaqayyoo keessatti immoo iddoo tokkotti akkas jedha ijoollee abbaan qabne jaallachuuf gargaaru dubartoota abbaan manaa irra hin jirre warra dullooman gargaaruu jaallachuurraa kan hafe maal asirraa barbaada dubbiin hundumtuu kanumaan raawwatee bakka eessatti fidaa waa'een waaqayyoo waa'ee nama jaallachuu akka ta'e nu barsiisa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u warra abbaan qabne gargaaruu jaallachuu nama jaallachuurraa kan hafe maaluma asirraa barbaadaa hin jedhe nama jaallachuurraa kan hafe haalleluuyaa mee nama sin bira jiru sin jaalladhe nama hundumaa bakka buusaa sin jaalladhaan hime haalleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u Yesuus Kiristoos gooftaadha yoo akkas goone obboloota koo bifa Yesuus qabaanna ameen ameen yoo akkas goone bifa Yesuus qabaanna ameen yoo nama hundumaa sababa malee jaallanne bifa Yesuus qabaanna biyya lafaatiif ifa ta'uu jalqabna biyya lafaatiif soogidda ta'uu jalqabna biyya lafaatiif waaqayyoon mul'isuu jalqabna biyya lafaa akkan foolii gaarii isa kan waaqayyoo fuudhannee akka nuyi harkifnu ta'a galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u gaafa maal ta'u gaafa nama jaallannu waaqayyoon nurratti argu gaafatti nama jaallatu afaan kee gaarii yaadi kee gaarii jireenyi kee gaarii waan hundumaan kee gaarii maaliif waaqayyoo sodaattee waaqayyoo wajjin jiraatu sababiteef namni immoo gaafa sana argu waaqayyoon sirra argee barbaadu dhufa naa kadhadhu nama meeqas namaan lafa hojiitti iddoo garaagaraa nama meeqatu jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u haalleluuyaa